Eeyyama eegalee. Oromiyaa, Oromiyaa, haadha seenaa guddaa, handhuun Oromoota, galma sirna gadaa, dachee heeraaf seeraa, haadha caffee odaa, badhaatus gabbattus, magarsituu hundaa, xurii bara dhibbaa, dhiigaan sirraa dhiqnee, wareegama qaalii, alaabaa kee ol qabnee, alaabaa kee Haya. alaabaa ta'e ol qabnee gammanne gammadii bokkuu deebifannee nagaa simokiraasii Maal jette mee asas? tapha Nagaa. nagaa nagaasi Nagaa dimokiraasii. Dimokiraasii. nagaa 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 simokiraasii Jecha adda addaatti. tapha Nagaa dimokiraasii. nagaa Lakki simokiraasii laal. Nagaan jecha biraati. Nagaa dimokiraasii tabaroo namummaa. nagaa dimokiraasii tabaroo namummaa. Haa. Ishi lolloon godhina Kun as jirti. misooma misooma amansiisaa guddina atantamaa ummatoota 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 wajjin jaalalaa fi tokkummaa wabii wabii jireenyaatiif goonee kaayyoo cimaa irree Haa. irree gaaf irree gaaf Irree deeffaanoo gamteeffannee. Irree gamteeffannee. irree gamteeffannee kaanee kaayyoo kaanee kan Irree gamteeffannee. Kaanee. kaanee irree gamteeffannee kaanee kaayoo Mee laal. Irree gamteeffannee. Kaanee nu abdadhu. Kaanee nu abdadhu. Oromiyaa lalisii dagaagii jiraadhu. Sirri. Oromiyaa lalisii dagaagii jiraadhu jechuudha. Mee amma walaloo ana yoo ilaaltan asitti Oromiyaa akkasi barraa. Asitti illee Oromiyaa. Lama irra deebi'a. Asitti haadha seenaa guddaa jedha. Asitti sagalee dheeraa haadha haa qayyoo qabdan dha. Asitti illee sagalee dheeraa seenaa qayyoo qabdan. Asammoo gu sagalee gabaabaadha. Gaa sagalee jabaadha. Guddaa jedha jechuudha. Asii dhuftan sagalee gabaabaa haa jettu jira. Achitti naa fi naan dubbifamaadha. Dhaan kunillee dubbifama. Kanaafuu dubbifamaan adda addaa lama yeroo walitti aane irra butaadha ta'a jedha. Kanaaf sagaleen irra butaan yeroo dubbifamu akkasitti gargar murama. Han jaameti gaabbatee han dura. Han dura ta'a jechuudha. Han dura asitti immoo Oromoota. Han dura Oromoota yaa achi boodan galma ajuu kana keessatti asii sagalee irra butaadhaa jira. Gal jettanii dhaabdan galma achi boodoo sirna asitti illee irra butaa jira. Asitti ammoo sirna gadaa
as yeroo dhuftan da sagalee gabaabaadha chee dheeraadha dachee asitti hee dheeraadha heera heeraa heeraa seeraa asitti haa tokkotti jaatanis egaa dachee heeraa seeraa seeraa jechuun feetan dachee heeraa seeraa asitti haa tokko dabaltanii heeraa seeraa jechuun feetan akkasitti haa tokko dabaluu dandeessa. Dachee heeraa seeraa asitti haa dheeraadha dha sagalee gabaabaa jira haadha. Achi booda ammoo ca sagalee gabaabaadha. Achi booda faa ni jabaata caffee faa jabeessanii ee lama dheereessanii. Kan booda ammoo asitti o sagalee o jettu jira. Dubbachiiftuun kophaa isaatti sagalee qaba. Kan booda odaa odaa dheereessan. Baadhaatu dheereessan. Gaabbattus magarsituu hundaa jechuudha. Magarsituu asitti magarsituu keessatti sagalee gabaabaa maa jettu qabdan sagalee gabaabaa achittis gaa jettu qabdan magaa asitti irra butaa waan ta'eef kun amma gamana wajji dubbifama magar jettaniiti asitti amma sagalee gabaabduu si jettu qabdan as booda sagalee dheertuu tuu jettu qabdan magarsituu ta'a jechuudha. Magarsituu hundaa naan irra butaadha. Daan asii kun ammoo ni dheerata hundaa jee dheerata jechuudha. Achi booda oguu gadda bartaan xurii bara dhibbaa walaloo san keessatti xurii bara dhibbaa waan jennuuf malee bara jechuun akkasi gabaabbatee barra. Garuu walaloo san keessatti wanni isaa yeedaloon isaa giseetti dalagamu xurii bara dhibbaa dhiigaan asitti dogoggora aan tokko hin jiru. Barsiisa achi biratti qubee dhiigaan jiraatan takka. Dhaamse harka. Ayya xurii bara dhibbaa dhiigaan sirraa dhiiqnee amma laal bara sila akkana gabaabsina beeytanii yeedaloo san keessatti ammoo xurii bara waan jiruuf dheeraa goona. Kanaafuu xurii bara dhibbaa dhiigaan sirraa raan ni jabaata asitti sirraa dhiqnee qaan kun asitti irra butaadha. Achi booda ammoo sagalee dheeraa nee jira dhiigaan sirraa dhiqnee sagalee gabaabaa waa jettu jira asitti ree sagalee dheeraa achi booda ammas ga sagalee gabaabaa wareegama akkanuma ta'a garuu yeedaloo san keessatti wareegama qaaliin waan jee dheeratuuf akkasitti wan itti dheerate jechuudha. Haal lama dhufu. Wareegama qaaliin alaabaa ta'e ol qabne wareegama qaaliin alaabaa ta'e ol qabne achi booda gammanne asitti maa lamaa jira jalqaba sagalee gabaabaadhaa jira maa lamaa jira ni jabaata ma jettanii jabeessan gammadi jettanii asittillee maan ni jabaata asittillee aan ni dheerata dhiin asii gamanaatis ni dheerata gammadi egeettan booda asitti bokkuu deebifannee nagaa dimok asitti kaan irra butaadha. Raan sagalee dheeraadha. Dimokiraasii tabaroo naamummaa tabaroo asi gabaabsuu dandeessanii garuu akka yeedaloo sanitti aan achi jiru sun dheeraadha.
tabaroo tabaroo namummaa jechuun dandeessanii achi boodaan tabaroo namummaa eega jettaniin booda misooma amansiisaa misooma dheeraadha mi sagalee gabaabduu jira soo sagalee dheertuu jira misooma asittillee aan kophaasaa sagalee qaban ni beeytanii dubbachiiftuudha asit sagalee gabaabaa amaa jettuu jira asitti naadhaa fi saan dubbifama adda addaa lamaa walitti aane amansii asitti sagalee dheeraadhaa jira amansiisaa ta'a jechuudha amansiisaa as yeroo dhuftan amansiisaa akkas ta'a okay achi booda ammoo guddina hatattamaa asitti guddina daani jabeessan ammallee guddina jechuun asitti gabaabsuu dandeessan ammoo yeedaloo san keessa guddina hatattamaa waan jiruufi dheeraa fayyadamnee haa ta'u guddina hatattamaa achi booda ummatoota wajjiinis kajuu haala sanitti asitti sagalee dheeraadha ummatoota kajuu sagaleen ta'uun dheeraa lamata maanni jabaadha asitti sagalee gabaabduu jira achi booda ammoo toota asillee sagalee dheeratu jira duubaallee ni dheerata ummatoota wajjiinis egaa ittiin booda jaalalaa fi tokkummaa too asitti gabaabsitanii si dandeessanii garuu akka yeedaloo sanitti jaalalaa fi tokkummaa waan jiruufi akkasitti fayyadamne hin deebisaa tokkummaa yeroo kophaasaa katabdan akkana katabdanii garuu amma akka yeedaloo sanitti jaalalaa fi tokkummaa jee waan onna jiruufi tokkummaa duubaan ni dheerata asitti ammoo wa sagalee gabaabduu jira wabii dheeraadha wabii asittillee ji sagalee gabaabaadhaa jira jiree asi qubee dachaa nyaadhaa jira jireenya tiif sagalee dheeraa tiif jettu jira akkas wabii jireenyaatiif sangad dabartanii goonee kaayoo cimaa aya danitti aane irree gamteeffanne irree raani jabeessanii irree gamteeffanne aya achi booda kaane nu abdadhu jechuudha kaane nu abdadhu dhumti isaa maali oromiyaa lalisii dagaagii jiraadhu oromiyaa lalisii dagaagii jiraadhu jeetu akkasitti xumurama jechuudha gabaabumatti barreeffamni walaloo sanii haala kana fakkaate jechuudha warri nagaa fattayyoo as keessa jiraattan kana amma duraas isin ergeetiin jiran WhatsApp irratti haala saniin dubbifachuu dandeessan isinii galee barsiisaa nuti warra amma dhufe kanaaf sheer godhe amma maal jette warra amma dhufe warra hiyyaa kanaaf sheer godhin jee wanni madura sheer godhi jirtu nun geessu waan taateef amma deebiseetiin sheer godha